kan dabarsinu yeroo baay'ee jechuudha ijoollee kana. Kanaaf dhiibbaan tokkollee hin jiru yoo dhageettanii turtan ji'a tokko hin geenne Andu'aalamiin yaalii ajjecha irratti godhanii turan namoonni hin beekamne. So yeroo kana ahojjotti deebita. Eessattu kun raawwate miidiyaa irratti akkamitti nun nageenye akkamitti nun dubbanne eessatti irratti raawwate? No, miidiyaa irratti hin baane dhimma baasuu fi hin barbaannetu ture. Wanta kana yoo kan soba isinitti fakkaatu ta'e fakkeenyaaf wanta dhimma kana amma fixuudhaaf deemutti jirra. Adeemsa qaba dhimmichi wanta ol hin baasneeftu jira. Tokko inni hin barbaanne wantichi akka bahu. Lama immootu artist Sinnishoo yookiin immoo akkasuma Sinnishoo mul'ata yookiin immootu maal eenyudha? Inteenyu maalumatti keenya kan jedhe eenyu dhiifama wajjin maqaa isaa afaanii na bade. Model seenaa dubbii no. Inni baasuun barbaanne akkamitti dubbatte waan kana. No, wanta kana amma ani adeemsa jiru wal qabsiisee siif himaa jira. እና namoonni quba qaban Taaddalaa Gammachuuti. yaa Taaddalaa Gammachuu gaafachuu dandeettan. Taaddalaa bilbila isaas yoo hin qabne bilbila isinii kaa'aa. Seenaan dhimma kana siin geettee dhimma kanaati Andu'aalam wajjin dubbattee jirta wanti kun ta'ee jira jedhaati gaafadhaa. Okay? Kanaaf dhimma kana irratti haasa'aa jirra. Yeroo dhiyoo keessatti even guyyaa 2 dura mana isaanii turanii dhimma kana haasa'aa turre, dhimma kana kaafnee dhimma kana haasa'aa turre. Mucattiin qalbii nagaatiin jaalalumaan kabajamaan nu simattee nu wajjin yeroo dheeraa galgaleessitee teettee bakkuma Andu'aalam jiruttis akkasuma teennee dhimma isaa kana kan furamaa jiru. Malee dhimmi walitti bu'iinsa of course gaa'ila gara fuulduratti ji'a 2 ji'a 3 booda gaa'ila godhachuudhaaf akkasitti walii galaniitiin haala gaariidhaan akkasitti kan jiru. Even birthday si torbee dhufu keessa haala gaariin kabajuuf akkasumatti pilaan proogiraamni isaanii akkasumatti jira. Wanti walitti isaan buusu wanti amma namni odeessu kun wanni tokko wanni akkasii hin jiru. Kanaaf akkuma reefu amma dhumarratti namni tokko dubbachuuf yaale dhiibbaan jiru hin jira. Mucattiin hin cinqamti yoo kan jedhamu taate of course dhimmi mucattii cinqu dhimmuma Andu'aalam ta'ee dhimmuma fayyummaa isaa haaluma jireenya isaa wanti tokko dhugaadha dubartiidha. Wanti isii cinqu jiraachuu danda'a. Isiirra darbee dhimmi nu cinqu jiraachuu danda'a. Jira sidammoo jira. Malee dhimmi hinaaffaadhaaf akkasif gootee namni akkas godhee maal akkas godhee Andu'aalam immoo nama isii ajjeesee darbuu miti. Sokondii tokkoofillee isii rifachiisuu miti. Namni kamuu immoo beekuu dandeessanii Andu'aalam jechuun ilma dubartiin deessee dubartiin guddiftee dubartiin iddoo kanaan isa geette tokkodha. Kanaafiyyuu dhiibbaadhaaf just maybe Andu'aalam ol ka'eedhaaf dhiibbaan jiru. Beekna nu by the way artistoota duuba ta'anii namoota dhageettii qabaniin ergaa isaanii ergaa badaa dabarfatan tokkoon beekna nu by the way beeka'an. Kanaafi wanta baay'ee garuu otoo akkanatti haasa'amuu baatee baay'ee natti tola. Iddoo du'aa san Andu'aalam mana hidhaa jira. Moo iddoo kana yoo jiraatte dhaga'uu dandeessa moo jirta yaa? Innaa eenyu jira mee natti himi gaafa nuti seennu koo gaafa nu deemnu nama 3 fi reeffatu mana jira. Nama 10 yookiin nama 11 iddoo san jira guyyaa guutuu. Artistiin hundii fi namni hundi isaa ka akkanatti miidiyaa irraa girrisee haasa'u kun hundi iddoo sammaa dhaqee dhaabbatee maatiin Andu'aalam yookiin immoo mucattiin kun maatii Andu'aalamii maatiin isii maatii isaati maaliif dhaabbatanii iddoo sanitti taaziyaa kana maaliif hin taasisnes akka seeratti nuti Oromoodha miti wal qabna miti wal bira dhaabbanna miti model kana maaf hin taasisin maaf kijibu model ati amma akka walitti dhiyeenya qabdu akka dubbattutti okay du'a intala kanaa dhageesse akkuma dhageessaniin gara sanitti deemtanii gara sanitti gaafa deemtanii maal argitamme achirraa nutti himi eenyutu achi dhufe? Namoonni tokko dhugaadha. Namoonni tokko dhufanii jiran deemanii reeffa geggeessanii jiran. Milinik yeroo jirru milinikitti artistoota baay'ee jira. Even Galaanaan faanis jiranii jiru artistoonni baay'een. Gara sulultaa yeroo deemnu garuu namoota qubaan lakkaa'amantu gara sulultaan wajjin deeme daqiiqaa 10 achi hin dhaabbanne moosi argeen jira dhumarra jechuudhaani. Yeroon ba'u sa'a 11tti haadha manaa leencoo wajjin yeroon ba'u si argeetiin jira. Namni tokko achi hin dhaabbanne daqiiqaa 10 achi hin dhaabbanne. Kanaaf immoo eenyu argite? Mo'a jecha si argite? Mo'a ture.
yaa moo achi ture moo waan achi ture even maqdas dubbisee dhumarra baqqaa deebi'a haala itti jiru itti himee yeroon darbu moo achi jira namni tokko artistiin tokko iddoo sana hin jiru artistii miti namootummaan noormaaliin iddoo sana hin jiran jechuudha namni hin jiru iddoo sana. Okay, galata. Garuu gaafa gara miidiyaa maalimi? Waan beektaati ishii. Beektaa moo ishii? Model seenaa beektaa moo? Arruma nan beeka onlaayinis nan beeka har'a qaamaan argeen ture waliin dubbisnee dhumarratti obboleettii Andu'aalem kan hidhamte jedhan sana wajjin gaafa namoonni muraasni marii taasisan dhumarratti keessumaa Xiiqaa Tafarii dha kan namoonni yaadadhu namoonni baay'een isaanii akkuma isheen jette dhugaa dubbachuu fi wanti baay'ee na gaddisiise du'a ishee caala reef ishee kabaja dhabuudha. Namoonni daqiiqaa 20 bakka sana hin dhaaban. Taatee sana gidduutti artistoonni keenya baay'een yeroo walitti mufatanii fi yeroo yaada garaa keessa galan taajabaan ture. Namni hundumtiyyuu makiinaa isaa kaasee yeroo fiiguun arge dhumarra kan baate haadha manaa Haceedha. Haadha manaa caalaa bultumee ture. So itti qaala natti fakkaata namni xumura handuma baasiin bahee akka carraa sana boodadha anis bakka konkolaataa dhaabnee hiriyaan sana sinii kaase kan diizaayinara lamman isaanii iyyuu taatee wajjinidha kan dhufnes baanii gara mana keenya qajeelin tullee jechuudha. So gaafa deemnu naannoo sana namnuun turre jechuun hin danda'ama. Namni qubaan lakkaa'amu 3-4-5 caala yookiin ollaa obboleettii qananii kan ta'an haadholii muraasarraa kan hafan jechuudha. Kanaafuu artistoonni Oromoo reeffa waliin hin deemne jechaadha. Hin deemne jechuun dandeenyu Andu'aalem akkuma sila siin kaasne Andu'aalem ganama tuma achi mana yaalaa jiranidha kan inni qabamee gara sana deeme. So sana booda garuu Minilikiin namoonni baay'een dhufaniiru Minilikii kan ka'anii gara sulultaa deeman ijoollee tiiktookkeroonni baay'een hiriyoottan sheddanuutu turan xiqqoodha jechuun hin danda'amu jechuudha. Garuu artistoonni gurguddoo nuti lakkaa'uu dandeenyu annaman argee yoon sinii kaasee Galaanaan Jaggootiin argee Xiiqaadha kan inni Jaggootiin argee namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti ani sululta deemanoo reeffa fuudhanii sulultaan deemanii. Yaa isuman siin jechaadha wanti naman sii kaasee kun bakka sana deemanii turanii kanneen akka Gammadaa fa'aa Gammadaa Olaanaa fa'aa kanneen akka Obsaa fa'aa. Gammadaan nama miidiyaa hojjetu. Anyways. Namoota miidiyaan sii kaase yaa. Sanadhaan nan sii kaasuu barbaadan sila yaa. Asaa mucaa lamatu dhuguma Oromoo ani baay'ee waan gadde dhugaa waaqayyoon siin jedha. Ani mucaan kun amma namni negatiiviin ishee kaasaa ture. Ani amma ishee beekuttis ni kaaseera. Mucaa malqabeetti dhugaa dubbiin arrabni ishee nama hin quunne gaafa dubbattu akkaataatti dubbattu Oromoo urgooftu. Ani toon du'een jedhe ofii koo toon du'ee jedheen ofii koo guyyaatti dhaabadhe yaadedha. So bakka sana namoonni onlaayinii irra keessumaan mukoota maqaa namaatuun eelleenitti tola dhugaa rabbiidha. Namoonni abaluuta akkas godhee akka abaluu fitu hidhamee akkas ta'ee jedhaman baay'een isaanii namoonni keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti influencer ta'an namoonni hordoftoota hedduu qaban bakka sanaan ture mana taa'aniitu oduu burcaa oolan. Okay, artistoonni Oromoo tokko maal jechaa turanii keessatti jaalala beekaa Andu'aalem jechuu isaanii keessatti jaalala beekaa farsoo dhuguu malee akka waan iccitii beekanitti dubbatanii jechaadha. So ala ammas model seenaan jirti model seenaan ala caalmaa maatii ta'uu dandeessi. Al tokko maatii ta'uu dandeessi. Moo yeroo tokko jalqabumayyuu artistiin Oromoo haayilaayitii Andu'aalem irraa haasa'u malee yeroo miidiyaa irraa yookiin kilabitti yookiin hojii isaa kan dinqisiifachuu barbaades kan waanyes akkuma waanyetti ta'ee haa jiraatu malee kan Andu'aalemitti dhiyaate Andu'aalem wajjin oolee bulu kami dhimma hojiitiin madirakii irratti artistoota baay'eedhaan dhugama Andu'aalem wajjin mul'ata. Saniin duubatti immootu wanti jireenya dhuunfaa Andu'aalem keessatti kamtu seenee jaalala beeka jibba beeka eenyutu beeka dhugaa dubbachuu fi akkuma reefu siin jedhe mucaa artist Ramadaan Cimeessaa mucaa jedhamu mee maali malli mucaa jedhu sirba ka sirbe mucaa sana
Dinqaa Huseen kan jedhamu warra jaalalaa sirbe ana yeroo baay'ee deddeebinee iddoo sanitti mana isaattis kan wal arginu jara kana gaddaaf gammachuu Andu'aalamitti yeroo baay'ee deddeebinee kan bira dhaaban nama meeqa amma guyyaa darbe keessaan artistii guddaa jedhamu meeqaaf bilbileet even viidiyoo galaana irratti hojjedhe amma baasee isinii laxxafa piraayiveetiin gootu kan jedhametu jira koottaa gaafadha dhimmi akkanaa galee jira galteen akkanaa galee jira mucaa kana lubbuudhaan dhabna koottaa haafurru jedhee ani artistii meeqatti bilbilee jira Taaddalaa Gammachuus ta'ee Qamarii fi akkasuma namoota baay'ee maqaa dha'uu warra yeroo kan bilbila isaanii hin kaafne teekstiidhaan ergee fi warra wanta hunda argee jira sii galee jira kanaafuu ani hin beeku bicha waa'een artistii Oromoo kun garuu hololli akkanaa kun hamma yoomitti moodel bilbila kee keessan naa barreessi ati biyya keessa ertanitti fakkaate biyya keessaa miti iddoo kam yoo jiraadhaan dhugaa dubbachuurra osoo dubbadhu yoo du'e ilaal xiqqoo mallee hin galu acaalu maasoo babbaqaa namaa barbaadu yaa maaliif isin qulqulluudha dhugaa siin jedha nyaattee quuftee dhugdee quuftee hin jenne hiriyoota isaatiif intala kabajaa qabdu inni ummatu akka ija isatti jaallata baay'ee jechuudha akka isaan jaalala isaanii osoo argite namni san arge immoo kanan jedhu maali qabriin nu hundaa ani itti naafan turen siin jedhaa be jaalala isaaniitti itti naafan ture naamusa inni qabu jaalala ishiin isaan qabdu isaaf qabdu itti naafan ture osoo hin ifanne bara dhaabbattee haga galgala sa'a meeqatti nu keessummeessiti beeyta haga nu ufitti saalfannu tokkotti bar maali deddeebite fuula namarraa laaltee nu battaa bar baqqaa beetisaba maalii fi rabbi sii kenne baqqaa dubartiin harar edaa malqabeetti akkanaati rabbi sii kenne jennaan nuyyuu jechuudha hamma itti hinaafnu tokko nuyyuu waliin teennee jechuudha wanti akkana wanti jedhamu kun astagfirullah namni rabbiin hin maal jedhani waa'ee jaartii isaa kana maal jedha wanna donnaa mana isaa dhattanii maal jedhame amma namoonni baay'ee miidiyaa gubbaa irratti ishiin maraattuudhaan jedhanitu jira. Wallahi billahi maraattu miti ila dabbaako dubartiin tasgabbooftuun akkanaallee hin jirtu yoo fuula isii laaltu qananii miidiyaa irratti gaafa laaltu dheertuu dubartii guddoo maal sitti fakkaatti gaafa itti siixee laaltee laal mucattii xiqqoo ija bakka lamayat mutaasasaa aynat seet nechina wallahi ushat ነው maraattu miti baay'ee tasgabbooftu fuula isiirraa waa tokkoon argitu bakka dubartii baay'ee tasgabbooftu jecha gaarii walii deebisu akka gaariitti walitti qoosu bakka hariiroo gaarii qabu namni yeroo tokkorraan jijjiiramu nu bira taa'ee bar yeroo dheeraa dabarsa manaa bahee Andu'aalam yeroo dabarsu yeroo dawwaltuuf qannuu koo dhufee iddoo akkanaan jira ofii eenyufaa waliin jirta eebalufaa wajjin ishi qannuu hamma manaa si geggeessina jenne akkasitti amaanaa irraa fuunee isuma dhugaa akkasumatti geggeessinee fi nama jennu namni hiriyoota Andu'aalam Gosaa fi Qananii lubbuudhaan dabartee hiriyoota isaaniitu haasaa jira ragaa tambaan isaanii jechaadha miidiyaa gubbaa irratti wanni ani dubbisaa ture waan baay'ee fokkataa akka inni ishii dararu halkanii guyyaa jechuun akkaataa isaan itti barreessani miidiyaa gubbaa irratti mana hidhaa keessatti harka nama duubatti hidhaniitoo minaan nama dhoorgatanii bishaan nama dhoorgatanii nama dararan tokko hin beektuuti akkasitti dubbachaa jiru jechaadha miidiyaa gubbaa irratti afaan oromootiin akkasitti barreessanii poosti gochaa jiru jechaadha intalli kanaaf dubattee murtii kana ofirratti murteessitee kan jedhan akkasitti poosti gochaa jiru jechaadha okay tullutti fuuf thank you model sirriitti akka dhiyaatanidha nutti yoo ofiin of darbatteetti ta'ee ofii yookaan gamoo sanarraati wanti ati kana jettu jira jechuun wanta dura eeyyee dhibbachuu dandeessi diinonni Andu'aalam irratti xiyyeeffatanii kanarraati kaatee illee dhibbachuu malte waan jettu jira wanta ati irratti irraa hubatte wayii jira jechuun maaltu ishii kakaase foogee of darbachuudha waan ati jettu wayii jira waan shakkitu. Maal seete guyyaa lama sadi dura waliin dubbannee turre wanti tokko jira yeroo baay'ee wantoota tokko arginees isa wajjin yeroo dubbanne ani fuulduran dubbadha yeroon achi dhaqu qananii wanta akkanaa kana dhadhaabbachuu yookiin irraa hafuu hin dandeessu akkan dubbanne jedhee inni warningi yeroo natti kennu qaba. Innaa wanta akkanaa kanarraa fakkeenyaaf jira doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira
doorsisni jira. Even an namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka dubbachuuyyuu danda'a. Waa tokkoyyuu rakkoo hin qabu baay'isawwee. Asiinis dubbachuu danda'a. Afach doorsisni yoo jedhamu Andu'aalamii Qananii doorsisamoo maalidhan? Lakki. Isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon an arge tokko hin jiru. Hamman beekutti farsatti dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa. Waanuma tokko bakka. Doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti. Siyaasaan wal qabateeti moo jaalalaan wal qabatee? No. Siyaasaan wal qabateeti jaalalaan wal hin qabatu. Model. Okay, tullu waan tokkoon jechuu barbaada. Otoo ishiin dubbattu otoo jidduu galuu baanne nageenya keetiif sodaata taanaan yaa moodele waan amma asirratti nu ibsaa jirtu kanaati biyya keessa jirta nuti ishiidhaaf iyyuu sagalee ta'aa kan biraa dhabuu hin barbaannu soo nuti kan jechaa jirru amma ishiin ofiif of darbite moo namatu darbee kan jedhu san hangam takkaati ofiif of darbite kan namni jechaa jiru kan itti amanta kan jedhudha malee ka waa'ee dhimma Andu'aalamii fi mootummaa jidduu jiru san silaa nuuf keessa yeroo biraatii fi jechuun barbaada maaliif biyya keessa jirta waan hundaaf iyyuu mee ofuma qusatuutu bareedaadha jedheetiin. Mootummaa iddoo al tokko model al tokko wanti isheen amma kaaste an xiqqoo ishiin beekaa yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaa miidhamee ture torbee darbe yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isatu bahee tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame. Meeshaa isaa irraa fudhatanii konkolaataa dhugaa akkasitti ol baasaa kaashiratu jira kana hunda maal ibsitan? Abbaa koo illee yoo barbaade guyyaa wajjin waa hunda sitti maali? Intala kanas boruu dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle. Gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee nama mootummaa miti luuk aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii harkaanfatan beekaan. Maal goota beektaa keessan na qonname san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galani nutu hojjetaa jechaadha. Isin informeeshinii qofa nuu kennuudha. Wanti biraamtu waan akkuma kanarratti waan hin jenna kana sana jedhina dubbisii bilbila kee ergii fi bode amma tana bilbila kee naaf anarratti kinoo Oromoo tokko kan jedhu hosti irratti ergi. Tiif ergaa lammaffaa dammoo ani itti gaafatamtu mirga dhala namaati. Waan tokko wanti na sodaachis tokko illee jiru kun hojii kan kooti ibnani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamuu hin qabne dhaabsisuu akka danda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a sii galee jira. Doorsisa adda addaa anaaf diraamaa baay'eetu jira jechaadha. Haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechaadha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii itin torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit garaa akkanaatiin warqabee warra jedhamtu jira anarratti jechuudha. Dhiibbaa akkasii hundatu jira. Okay. Yaa model nuti ilaa ganamarraan gamma barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture. Namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammatti nuuf sirriitti eerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiifaa bilbilaanis keessaan bilbila kiyya siif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nuuf himte bareedaadha. Roobalees qunnamuu dandeessa anas na qunnamuu dandeessa sirriitti waan kana irratti dalagna.